السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح فيالا سنين جتا أرتنا أكاتا يتي حلا قدان سنة تركسيسا نفانا ترى يوتيوبي حكيمة مانيا سبسكرايب قرا نجد بيسا سنين جرا حيي قرا حجي كينا تترى. أول شيء بسكوتة حبالا ما قبي فتني بسكوتة حبالا ما قبي فتن بودا achi boodan irraa bantanii asitti naqxan jechuudha. Makiinatti naqxanii jechuu naqxanii akkaataa makiinaa keessanii keessaa makiinaa keessa yoo guddaa ta'e xiqqaa ta'e bakka lamatti itti naqxanii yoo guddaa ta'e bakka itti naqxanii boodan itti cuftanii akkatti daaytan booda ilaaltanii kun bullaa'ee waan akkasitti bullaa'ee taniin jedhe achi booda distii akkanaa kana qopheeffattanii dhadhaa zibdaa jedhama biyya arabaatitti, biyya keenyatti dhadhaadha isa kana jechuudha. Isa kana fuutanii saaniitti distitti gootanii ibiddarra keettan xiqqoo isii ibiddarra tursiiftanii ibiddarra keettanii wanni xiqqoo isii baqeetaniin jedhe aga baquu itti dhiiftanii ibiddarratti kunoo dhadhaan baqeetiin jira akkuma argitanii. Amma immoo as burcuqqootti naqnaa qixxee isii ta'uu qaba wadhakkaa isii yoo wadhakkaa isiiti achi boodan immoo hadaa keessaan asitti naqa buskuuta daakame san saanitti naqama jechuudha. Buskuunni asitti naqama achi boodan kan argitan kana harcee ta'eetiin jira buskuunni kun buskuuta shaayiiti. Buskuuta shaayiitiin daakame dhadhaa itti naqa kun zibdaa kan ibiddarratti baqe jechuudha. Achi boodan waliin dhayaa laaffisa jechuudha. Kennu wal seenuuf muciqamuu qaba. Erga harkanaa waliin dhoofne booda kanatti wal qixxeessina jechuudha. Isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Kanatti wal qixxeessina. Yoo siiniin teessan guddoo taate itti dabaluu dandeettanii antiyya xiqqishoodha. Guddinna hin qabdu yana jiddu galeettidha jechuudha saaniin. Egaa haala kanaan wal qixxeessine booda kanatti dhiifnee kalxaa biraa dalayna jechuudha. Kana fakkaatti seeniyaa. Kallaxaa san dhiifne jechuudha. Dhiqamuu qaba kallaxaa kareeffatte daayine suni amma deebine haliiba nuusa kaasaa itti naqna. Haliib nuusa kaasaa itti naqna. Haliiba fi harceen akka waliin fakkaanne nuu kun harceedha daqiiqaa jechuudha. Fiinoo harcee kuweetii isillee nuusa kaasaa itti naqna. Nuusa kaasaa itti naqna isillee. Achi boodan jubnaa kama ta'e kanas ta'u kaanis ta'u keerillee ta'u rakkoo hin qabu. Isa habbaa afurii itti naqna jechuudha. Jubnaa haala kanaan irraa buqqifnee habbaa afurii isii itti naqna. Hin argitan jedheetiin yaada.
isii habbaa afurii itti naqeetiin jira kallaaxaa keessatti jechuudha daqiiqaa fi haliiba boodaraa haliiba daqiiqaa jechuudha haliiba harcee walirratti naqameetiin jira achi booda xiqqoo eega daahitaniin booda kana fakkaata achiin boodaan haliiba su'uudillee haa ta'u xiqqishuu isii elbaa xiqqoo tana itti naqxan jechuudha. haliibni xiqqishuudha akka isin jalaa hin xochanneef jechuudha. achi boodatti deebitanii daahitanii achi booda haala kanaan daangaa isaa kan tottolchitanii akka inni wal ga'u jechuudha. suuta jettanii hin buqqaa'a waan ta'eef suuta jettanii daangaa isaatiin geettanii akka daangaatti nafne jechuudha. hunoo kana fakkaataa gubbaan isaa amma adii ta'eetiin jira. kalxaa biraallee dalaynaa wajjumaa laalla sanillee eega daayitan booda hunoo akkana jira akkana fakkaata dakkamaan isaa jechuudha. makiinaa keessatti dakkameetiin jira. achiin booda siiniyaa reefuu qopheeffatan san gubbaan itti naqxan jechuudha. gubbaarraan itti naqxanii haala ajaa'ibaa ka jarri arabdoota maxaamarraa bittisan jechuudha. isa ta'a wajjumaan laalla tana immoo eega geessine silaa halaankii as keessa kan kaa'amullee hin jedhanuun tokko tokko foorni keessa kenna waan harcee qabuuf hin nyaatamu akkanatti jechuudha. as keessa kennee gubbaan itti banna jechuudha. gara gubbaa qofa jalaa miti. gubbaa qofaan itti bannaa lakkoofsaan 1,150 irratti deebifnee gubbaa qofa itti banna jechuudha. gara gubbaa qofa achi keessa hageenni gubbaa kanaan diimatu akkasitti achi keessa xiqqoo tursiifna. tana immoo eega geessine silaa halaankii as keessa kan kaa'amullee hin jedhanuun tokko tokko foorni keessa kenna waan harcee qabuuf hin nyaatamu akkanatti jechuudha. as keessa kennee gubbaan itti banna jechuudha. gara gubbaa qofa jalaa miti. gubbaa qofaan itti bannaa lakkoofsaan 1,150 irratti deebifnee gubbaa qofa itti banna jechuudha. gara gubbaa qofa achi keessa hageenni gubbaa kanaan diimatu akkasitti achi keessa xiqqoo tursiifna. itti bishaan kubbaayyaa tokko jechuudha. burcuqqoo takka burcuqqoo amaariffaa kubbaayyaa takka jechuudha. itti naqxanii achi boodaan kireem karameellaa namni hin beekne hin jiru. kireem karameella jedha barreeffamni illee isii itti naqxan jechuudha. odoo bishaan hin dafin itti naqxan isii bishaan qorratti akkuma irra keettanii waliin dhooftanii akka inni isin jalaa hin kukkurfanne jechuudha. waliin dhooftanii ibidda jala qabsiiftanii jartanii hageenni xiqqoo jajjabaatu jechuudha. kana fakkaataa bifti isaallee ibiddarra ga'e
xiqqoo haga inni bilchaatu eegdanii saanii tana fakkaatti. Siiniyaan bilchaateetiin jira. Jiboodhaaf fuunee kana awwala ilaalla yoo inni akkana gallallaafe itti naqnu jechuudha. Akka jalantarra qalxaan gubbarraa kun amma kun waan laafee jiruuf kun gubbarratti naqna jechuudha. Kana fakkaata haala. Kalas daqiiqaa 10 booda bilchaateetiin jira. Kalas nyaatna asuma keessatti dhiifna jechuudha. Akkana jalaan badhe achi booda kunoo kunis ibiddarra danfaateen jira. Niskaafii in argitanii niskaafii kanas haa ta'u kaanis haa ta'u niskaafiin marru tokko no niskaafii malagaa fal'aanaa tokko jechuudha. Itti naqna niskaafii waan itti naqnuuf bifa isaa kana gurraachessuuf jechuudha. Niskaafii itti naqnee xiqqoo inni bilchaatee jedhe kalas jala bilchaateetiin jira. Yoo duraatu iyyuu biddarra ture niskaafiin baay'ee bilchinna fedhu. Achi booda hundi bifa kana fida inni. Yoo inni bifa kana fida jala dhaamsinee siiniyaa teenna. Kunoo siiniyaan akkana jirti. Amma immoo fuutanii talaajaa keessa keettanii daqiiqaa 20 yookiin daqiiqaa 10 akkuma talaajaan keessa qorruuni keessa keettanii yoo jettan isin akkatti wal qabatti. Achi boodan immoo achi booda haala kanaan adda mummurtan jechuudha. Haala hundeetti hundeen geettanii albee bareedduu isiitiin murtanii tawaa muruu dandeettu jechuudha. Kanatti murtanii namni muruun bahin hin jire jedhee yaadu keekaa nama maran mura. Achi booda haala kanaan adda mummurtan jechuudha. Haala hundeetti hundeen geettanii albee bareedduu isiitiin murtanii tawaa muruu dandeettu jechuudha. Kanatti murtanii namni muruun bahin hin jire jedhee yaadu keekaa nama maran mura. Achi boodan eegama murtanii malaagaa fal'aana akkanaa kana jechuudha. Maanka akkanaa kana qopheeffattanii suuta jettanii akkanatti jala seejattanii haala kanaan isiinuu ulkaati. Kalas murameetiin jira. Albeeyyoo duraatu murame. Haala kanaan jechuudha. Hin argitan jedheetiin yaada. Haraan jaayiza ta'eetiin jira jechuudha. Kalas hayyee kana fakkaata. Hojii kiyya xumuratiin jira. Video yoo ilaaltan laayik gootan malee biraan bahina laayik godha. Nama video kaleessan gadhiisee nama 250 akkana laale osuma laayik hin godhin keessaa baatan jechuudha. Laayik godhuun na jajjabeessa. Laayik godhaa waan taatanii akkuma laaltanii geessitanii laayik. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada keessan koomantii jala barreessa. Koomantii ofirraa cufee warri koomantii maa ofirraa cufte jettanii
نمس جيك إما فرا شفتنا جدا وفرا شفتنا جدا لك كومنتي هم من جينا ما فرا شفته نبنا كومنت اللي إن شاء الله ليس لايك ولا لايك وتملي برام بينا ضيوف ترحيبة تسبق ويا علشانها ترحيبة بأهل الكرم وأهل الوصوف محفل ما تجهل عنوان